Nagaadha dhugaa akkamii? Jirra kaa galata rabbi. Duraan dursee obboleetti keenya kana Waaqayyo isii amaaru. Mee lubbuu daraara nutillee ganduma biyya ormaa keessa jirraati too birrima shantamaan illee too wal bira dhaabbanne xuruudha beektaa bornuras waan nurra ga'uun beeknu waan ta'eef jechuudha. Mucayyoon kun immoo dhugaadha nurri ishee hiikkatee jechuudha. Viidiyoo isaa lama maxxansuu hin danda'u malee too argitanii wannan asirratti immoo naaf hin eeyyamu beektu sinis jechuudha. Asirra hiikkateetu dhiigalaan dhuura ishee asirra jechuudha. Akkatti qofaatuun qabdu, akkatti ciistuun qabdu, akkatti taraammaddu hin qabdu. Ijoolleen amma eengadda jechuudha lakkoofsa ishiinuu maxxansi hin gargaara rakkoon hin jiru naan jedhanii maxxansa fi tanan nama tokkitti duwwaatu ishii gargaare birri 1,000 Itoophiyaa galchaniif. Okay. Eessi jirti amma naannoo kam jirti garuu? Itti madhuu lubbu. Asuma keessi jirti? No. Okay. Waan hundaafuu keessanii naasuuf na'anii sagaleedhaanis madhuuf bayiiti. Shaarjaan jira jesiniin jechaatti. Kunis ni barreessitu. Okay. Rabbitu beeka waan hundaafuu naasuuf nashii fikirsoo. Esh. Na obboleettiin keenya immoo waa'ee damoozaa kan jettu jarri beektaa gizee tokko beekaa dabarsuu jaalatu. Dhugaa dubbachuudhaaf ani gizee tokko baay'ee amma tigistii kiyya dhumutti na boochisti beektaa namittiin jechuudha. Dhugaa rabbi lilliqeeffa'ee malee ji'aan hiixattee naatti hin kennitu. Maaliif namoonni tokko amma ramadaanni sila ufeef guyyaa dafee ol itti kenne na jalaa ba'u kan jedhu waan akkasii tullee jira. Sila kanaafi ji'a lama dabarsin mindaake maaliif mucattiin ana waliin hojjetu beekta lammii keenya taate gosa biraati gosa keenyaa muti jechuudha. Anji asadii irra jira jechuudha. Kaleessa amma anji asadii sannaa kenni naan kennine taanan na deebisi bootaa kootitti yoo isin jettuuni qiyaama mana kanatti dhaabbate rabbitu beeka. Isaayyuu anji tokko bahee anji lamaan kennineef ammayyuu qiyaama mana kanatti dhaabbatee jiru hanga ammaatitti jechuudha. Isaan badduuwwan akkasitti illee too beekamtii qabaatanii too wannoo jettanis nama afaan beeku nama hojii danda'uudha waan ta'eef baatanii hojjechuu dandeessu sin maalini akkamittiin namni birrii hojjetteetu birrii keessi hin kennamu. Funyaan jechuun hin dabarsu kennamuu hin kennama hin dabarsu lubbu beekaa go. Akki lakki amma kanaan sila yaate paarkaa baatanii kiyyama soddomatti argatti soddomatti damooza fiddee yoo dhuftu birrii as beetaa oo kafaltu nan argalaal birrii lakkoofte akka dhufteen oo birrii lakkooftu qaxxitaa hooshin hojiidhaa dhuftu intalan naa kafalaana. Ishin haati mana kiraa dandeechii obboleewwan kuuwwan as beezaa danda'a hunduu hojii waan qabaniif waan adda danda'an. Akkanuma dhufteen aduu amma kaleessaa miti jiin engadda tureemi. Aruma dhufte san hojiidhaa dhuftu akka dingataan nagaashii gaafachuu fakkaadheewwan kileesseen birrii kana zaraggaftee lakkoofte. Birriin dhabdu beekanimatti godhan. Birriin dhabdu gonkumaa birrii hin dhaban isaan akka keenyaatti ijoollee birriin dhabdu birrii ciisti garuu saraatenyaamaaf kennuu hin jaallattu. Hin jaallattu ani bara as beezaan dhufee bar nyaata ajajanii jechuun kun amma har'a ba'anii nyaata nyaachaa jiran laal namni takka mana hin jiru jaartii bichaa jira. Naa kennite ji'a 4 naa kennite gobaziidhaan ji'a 4 walitti qabdisi kennite taanaan kee amala. Ji'a 4 muluu nan maraadha. Maalamma kun argitanii isin intala adii engadda mucaa ajjeeste jedhan sana sababa birriitti dhamiti birriin ilseen irraa qabduun sobanii mucaa keenya ajjeeste kan jedhanii. Ayyee beekaa godhu isaan geeftii koo. Ani bar mucayyoon dadhabe. Ijoolleen amma sanarratti dubbadheennaan gimmaashni isaanii dhufanii ati kun sobadha kun maalidha jedhu garuu isheen jedhanii haqqii ishee guyyaa tokko waggaa 9 amma bira hojjette jedhanii guyyaa tokko galtee maatii ishee ijoollee ishee argitee hin beektuudhaan haadha ijoollee 3ti. Anu viidiyoo san duyuutii godheen jira. Akkamitti wanni kun sirriidha wanni kun dhugaadha mucayyoon tun eessaa fiddee informationii kana haasofte jedheetiin duyuutii godhe kaatii hojjette san. Maaliifi keessattuu Filiippiin damooza dafteen fudhattu. Beekamaadha kun. Dafteen fudhattu? Keessattuu. Maaliif isaan tokko akkana keessattuuyyuu. Lakki ijoollee ani jalaa jechuudha. Namitti ani bira hojjedhu takka kanaan. Ergadhu
Ani jechuudha yeroo tokko jechuudha intalli wayi tokko walitti qabee sii kennina jedhanii jechuudha ala yeroo baay'ee jechuudha warri Filippiniin kun maal isinitti fakkaate rakkina baay'een qaban isaan biyya daawwachuu biyyarra daawwachuu deemu. Inna amma intalli nu wajjin ana birallee jirti jechuudha. Intalli kun ishiin nu bira jirtu kun maal gooti biyyi isheen hin deemin hin jiru. Biyyoota gurguddaallee deemteetti. Akkamittiin as dhufte jennaan nuti biyya daawwachuu deemna malee rakkannee miti kan deemnu jedhan. Ijoolleen sadii mana kana dhufanii sadanuu maan nuun jedhanii biyyi isaan hin naqin hin jiru. Isaan biyya daawwannaadha gara jiru kan jettu. Adiimmoo. Ashamaan ijoollee fayyaa. Inni kun naabaduu didamee viidiyoo kiyya kana cufeen namoota kana natti dhufa. Nara geechoo. Simbaasa bakka. Fayyaaltanii. Nagaa galata waaqayyo. Akkuma galata rabalaa dubbii ammoo sin jetta sin dhageeffadhaa. Biyya ishiin jirtu hin jira mucaa hundammoo hollaa kee jiran baay'ee fagaattu kuyeetiin jira. Inni dhuguma ajjeefte kijiba Filiippiin hoggaa kudhan kun hojiin hojjennu ji'an eeggattu ishiin irraa liqeeffattee biyya ishee ergite. Isaan dammoo rakkatoo tayyuu kuni dhugaa ajjeefte. Issoobdu soba. Maalet akkamitti dhugaa ajjeefte bira jirtaa? Biraan jiru garuu biyya kana keessa jira kan sirriitti niitinti eeyyuu sirriitti beektii wannoo keessa firdi beektii keessa hojjette ani dhugaadha marfi jiba malee dhugaadhuma ajjeefte jechuun Filiippiinonni rakkatan hin jettanis dammoo kun dhugaarraa fagaate Filiippiinonni baay'ee tokko hindoonni Filiippoosilaan ji'a yuunee galli qeeffatanii dhugaa keenyaa moti cufaayyuu ijoollee teenyatu birrii harkatti qabata. Hoggaa kudhan kun mana kanaan hojjennu Filiippiiniin ji'an guuttu jechaadha birrii ishee argitu. Qixa nyaanna ji'an guuttu jechaadha. Maal miidiyaan namoonni baay'een kanuma odeessaa jiru reeru. Garuu dhugaadha itti malan beekaniitiin ta'e dhugaadha kun kijiba dhugaadha. Miidiyaa isaanii mootana ani odeessaa jiru miidiyaadhuma keenya nama kaantu irratti qababbalee malee miidiyaa isaanii odeessaa hin jiru. Lakki mucayyoon hin ajjeesne jedhani garuu lubbuu isaati dubbii niitii keetiin dhaga'inati jarratuma ta'eeyyuu isaanii omoofii isaaniif dubbatu malee jaraaf dubbatu jara kana amantaati. Ta'uu dhaan wal sammaa isheen mana hidhaa jirti jedhu mucaan dammoo viidiyoo natti argisiifte dhukkubsataa moti kaa mucaan viidiyoo niitiin natti argisiifte mucaan ishee mucaan dhukkubsataa ture buleettiin dogongoriin ishee mucaan yeroo dheeraaf dhukkubsachaa ture jedhan sirriimatti sittan himaan nama naannoo sana jiru Itoophiyaa keenyadha kanaasa iyyuu sittan himaan. Itoophiyaan immoo ilaali lubbuuti namni keenya kijibas dhugaa sinaasa garuu miidiyaa isaanii takka baatee biyya kanaa naasuuf niitiin jedhamu wannoo poolisiidha firdi beetii keessa hojjetti kanaan waan ta'eef waan ajjeefte dhuguma ishiin malee hoggaa sagal muluu damooza taqabbaliin hin jiraanne jechuudha. Dhagaa garatti amma ofumarraa isaa malee waan Filiippiin biyya taznaannaatti Filiippiinonni baay'ee rakkattoota. Garuu rabbi nu haa baasu. Rabbi nu haa baasu. Kana caala karra dubbiin garuu baga nuun taane malee kana caala karra dubbiin biyyi kun ani cufamee maaliif hoggaa kudhan biyya kana hoggaa kudhan lama yuudhechaadha. Itoophiyaan takka mucoo Oromoodhaa kaate ajjeefte jechaadha. Amma ammaatti biyyi kun ani hin banamneef kanaaf jechaadha. Keenya hinoo amma ammaattu maallu jedhu Itoophiyaan nama qalqalladha. Dubbii kana dhugaa dubbatte kana